Doctor Abiy Ahmed jal kabaajuutti tiivilan mana kadaan jal kabanii jiranitti warra wali wajjin jira wali wajjin hojjetaa jira hiddeeggerra isaanii wajjin dhaaban waaqayyo isaanii wajjin ta'u waaqayyo biyya keenya eebbisu saba keenya haa eebbisu fayyaa ta'a galatooma ትንሽ በአማርኛ ልናገር በአማርኛ እናገራለሁ በመጀመሪያ በአማርኛ ትንሽ ልናገር በአማርኛ እናገራለሁ በአማርኛ ይሄን ስብሰባ ዛሬ ለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲናደርግ የኦሮሞ ኮሚኒቲና ሌሎች ኮሚኒቲዎች ተሰብስበው በዚህ ሁኔታ እንድንገናኝ በሀገራችን በመካሄድ ላይ ያለው ለውጥ ወደፊት እንዲሄድ እንድንደግፍ በአመራር ላይ ያሉትን ደግሞ እነ ዶክተር አብይንና የእሱን ቡድኖች እንድንደግፍ ስላደረጉን እናመሰግናቸዋለን። አሁን በመካሄድ ያለውን ለውጥ መልካም ለውጥ ሰላማዊ ለውጥ የፍቅርና የሰላም ለውጥ እንዲደግፋለን በአመራር ላይ ያሉትን እንደግፋለን። ዶክተር አብይና ሲሞን እንደግፋለን። ኢትዮጵያ ሰፊ ታሪክ ያላት ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት የሚኖሩባት ሰፊ የሆነ ባህል ያላት አንድነቷንና ህብረታችንን የሚቃወሙትን የሚሳደቡትን ይህንን ለማፍረስ የሚጥሩትን እንወግዛቸዋለን፣ እንቃወማለን። እግዚአብሔር ይህንን እንዲናገር አንድነታችንን እንዲያጠናክር ፍቅርን እንዲሰጠን ሰላምን እንዲሰጠን እንለምናለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። አንድነታችን መሪዎቻችን ይጠብቃል፣ እኛንም እግዚአብሔር ይጠብቃል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አመሰግናቸዋለሁ። Ifama nuti xiqqishoo adda bal'anne qofa dhaga'ama namoonni asirratti silaa xiqqishoo nu bal'atanii gaariidha. Rabbiin nu addunyaa dammoo bal'isee isinillee walitti qabne nu bal'isa fayyaa ta'a. Saba keenya yeroo tokko walaa dhaggeeffannu sagaleen dhaga'amaa jira saabee ta'eef yoo calluma jenne addanaa waan dubbatamu dhaga'uu dandeessu. Guyyaan har'aa saba keenyaan keessumaa magaalaa Lakkoo keessa kan jiraniif guyyaa gammachuuti jedheen amana. Baay'een keenya akka beekne iddoo kanatti mootummaadhaan mormuudhaan warra ijoollee keenya ajjeesan warra dura buutota keenya ajjeesaniin mormuudhaan bara dheeraadhaaf iddoo kanatti wal geenyeerra. Yeroo dhaamochaa, yeroo cabbii, yeroo qilleensi isaa namatti hin tolle dargaggoon keenya shamarran keenya bakka kana bulanii mootummaa nama ajjeesuuf mormaa turan yeroo dheeraadhaaf. Har'a garuu seenaan kun isa miti. Har'a seenaa addaa keessa
guyyaa addaa keessa bara haaraa keessa jirra. Isa kanaa duraan dursinee Waaqayyoon galateeffannaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa seenaa kana nu agarsiise Waaqayyoon haa galatu. Waaqayyo saba keenyaaf tokkummaadhaan jaalala kennee waliin wajjin akka dhaaban hunduma keenya haa gargaaru. Bara ammaa yeroo amma keessa jirru kanatti yeroo tokkummaa yeroo jaalalaa fi laafiidhaan waliin wajjin hojjennu yeroo wal dhaggeeffannu Waaqayyo nuu kenneera. Waldaan kiristiyaanaa, waldaan musliimii, waldaan akkasumas immoo waaqeffata akkaataa amantii keenyaa Waaqayyo duratti boo'a, Waaqayyoon kadhata, Waaqayyo seenaa biyya keenyaa akka inni deeggaru fuula Waaqayyo duratti dhiyeessaa ture. Har'a Waaqayyo kana nu agarsiise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Dr. Abiyyi fi tiim lammaan wajjin dhaabannee mootummaan amma jalqabame kun mootummaan tokkummaa, mootummaan jaalalaa, mootummaan guddinaa akka inni itti fufu deeggarsa keenya agarsiifna. Kanaafuu iddoo kana dhufne kan kanaan morman biyya deeguu kan barbaadan, jibba kan facaasan, wal caalmaa kan facaasan, bara har'aa kana fudhatamuu sababii hin dandeenye biyya kana keessa naannoon keessa kan jirru sabni keenya guutummaan biyya keenya keessa jirullee harka wal qabatee mootummaa Abiyyi wajjin akka inni dhaabatu deeggarsa keenya agarsiifna. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa kennu. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa kennu. Warra biyya gaggeessanu hubannaaf ogummaa isaaniif haa kennu. Addana kan jirru biyyas kan jirru tokkummaa keenya jabeessinee harka wal qabannee waliin wajjin biyya keenya guddisuu akka dandeenyu nu gargaaru. Fayyaa ta'aa Waaqa isaa eebbisu. Minnesota. Agaanjin Rumane. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد حواسك بجمع من صوتا قد مرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنينجا warri kunis agartee taphachuu barbaadan taphatanii daqiiqa gabaabaa walaa dhageeffannu riizinii basirra wanni as jirru asiin duras as jiraachaa turre sababa agartee jijjiirama biyya keessatti argame sababa qabsoo ilmaan Oromootii fi akkasuma agartee ummata Itoophiyaatiin jijjiirama argame kana irratti faallaa isaa dhaabachuun argamtaan wanti kun akka hin taane durallee agartee kafartiin dhufe kafalamee agartee piraayisii guddaa kafallee wanti kun argame ammallee piraayisii barbaachisu kafaluun nu barbaachisa jechuu ibsuuf asitti argamu. Firiin dhufne jijjiiramni Itoophiyaa keessatti argame. Ilmaan lafee nama hagamiitti dhabeetii wanni kun argame. Ammallee lafee kumaatamaatti qabuuf deema malee firiin hin jiru beekama. Kana waan ta'eef har'a waliin as jirru jijjiirama biyya keessatti Abiyyi waan Oromoo ta'eefi miti. Wanti nu sappoortii godhaatu jijjiirama biyya keessatti dhufe dimokiraasii. We are supporting democracy in Ethiopia. We are not supporting Abiy Oromo ta'eefi lammaan Oromoo ta'eefi wanni nu gargaaru democracy biyya keessatti akka argamu, walqixxummaan ilma namaa akka argamu, walqixxummaan amantii akka argamu, walqixxummaan saba akka argamu. Yoo sin argamne qabsoon itti fufu ammallee. Wanni agartee nu as jirru bakkaan kana wanni uummata Itoophiyaati ibsiru akka Oromootitti. Oromoon biyya sanii wabii nageenyaati.
بيسني جيران بيسني أبا kanarratti oromoon bakka jirutti wal ta'ee afaan tokko ta'ee yaada tokko ta'ee waan dhufe kan akka jabeessu akka hooggana amantiitti akka hayyoota amantiitti ergaa barbaachisu isinii dabarsaa jirra. Rabbiin nu haa gargaaru. Abiy adda isaan jiru, Lammaan adda isaan jiru, Dagguun adda isaan jiru, eenyu kabira Dammaqaan adda isaan jiru, Dammaqaa Mokonnan Takaleuma at the Kenyatta, there is a lot of thousands of people behind you. Want to tell you what you have done that region? Ethiopia is a democracy because you are more of the people in the Jannah. What a Birak and Makana would have been in bed. What a Birak, General Ambacho Makanan, Sahara, what did you put in Isani, Nikapanam? In Isani, Nikapanam. Justice for all. Justice for all. Yo wani kundube warroni wankana nabate ekati tufani sera amoti karte jazak argatu insani barbaachisaa waan ta'eef hawala geeffannu kabajaa walaata qabnu wal jeequu haa dhiifnu galatoomaa isiniin jedha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورين أمنتي مسلمات أبدان هند غيثنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورين ثاني سرفيد بغل مشاعران دنانا مرمي مصنطين دير جرساف ربي مكاننا ولي نقبل أني بكين الرارو في سياتين أمة سياتين في علماء سياتين في ورّت جنون دا بكّا بويت بكّا ترت سنيو جاركا بودا فرّاس جرّيت أو إمن نيو جنيس أزرايت كناف أو بليان كينيا تناندورا إسنو خيسا موتوما يادي بلالي بچودا بكّنا بادو أرمو جيجيرم نوانو فيكا موتوما يادي سنجي کرو Alsoon jijjiiramni kun kan dhufe dhiiga ilmaan Oromooti. Dhiiga ilmaan cunqurfamaa biyya saniiti. Dhiiga sabaaf sablammoota biyya saniiti. Ka ammoo gartee dhiiga san biqilchee har'a bakka tanaan dhugee Rabbal Aalamiin alaa Rabbi galannee haa ta'u. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mee takka alhamdulillah jaa. Rabbi galannee haa ta'u. Rabbi galannee haa ta'u. Eegas immoo warreen gartee dhiiga kana gangagee waan kana fide. Santu gartee duuba har'aa gargaarsa Rabbiitiin bakka tanaan dhuge. Biyyitti san biyya amantii hundaati. አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ሀገር፣ አንድ ባንዲራ፣ አንድ ቋንቋ ወንጃን አብዱ ደመሌ እንጂ ሱን አብዱ ደመሌ ልለ እንጂ ብትለ ገርቤቱ ታው ብለንደ ጭንቁርሰ ጋፈ ቁራው መንደ ከይሰቱ ነሙያ namni bakka tana jiru ka biyya keessa jiru ka ilmaan isaa irraa dhumin hin jiru. Biyyi san biyya amantii hundaati. Biyyi san biyya saba hundaati. Biyyi san biyya sabaaf sablammootaati. Uummanni keenya biyya isaa irratti gargee duuba abbaa biyyaa ta'ee sabaaf sablammoota wajjin nagaa wajjin jiraachuu durillee jiraachaa ture ammallee ni jiraata. Yeroo silaa gartee duuba mootummaan Doktor Abiy Oromoo taate Oromoon biyyan bulchuun kijiba tuba. Oromoon biyyan bulchuun kijiba. Biyyi san ta Oromooti. Tan gartee sabaaf sablammoonni keessa jiraachaa ture keessa jiraachaa jiru. Deeggarsa Doktor Abiy fi jijjiirama amma dhufe kana cinaa dhaabbanna. Cinaa dhaabbanna. Biyyi san biyya amantii hundaati. Biyyi san biyya afaan hundaati. Finfinnee baalaadara, Itoophiyaa baalaadara, Maarree baalaadara kan jedhamu jirtu mootummaa federaalaati. Doktor Abiy wajjin dhaabbanne ilmaan cunqurfamaati wajjin dhaabbanne jijjiirama kana ni geessifna. Allahu Akbar.
Lal, Deepam. Guys, I have to say Deepam awat ni tikisho gadnuhi kaya jadi jera Isam bodan Balesri ne ka warra Somali jera Sheikh Kamal Itiana achi bodan Bikala chikali. Please make it short. When you need the blessing, we have speeches from different community leaders after this. You do tell Kadanoni Jana Mali Maosino, Ido Tanu Bana Yachuka, please Wala again, Nitikonu Bana. Walalo, go ahead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال سلام هيا ما انتظرت هلك الاسبوعي من لمان مدن يا مروي لمان تلك الكمش الاسبوعي وحال كفر حسن هاي ما انتنا هلك كنت اقول هاي صومالي iyo ormo iyo anfa iyo dola all the people living in Ethiopia waxaan soo dhaweynayaa أنا أبو سروية سيدا قروح لبضنا نتاعنا ماذا ماشان وحان إلي شاقيا إن ماذا أبهانا ديمقراطية إيو فيدرالكا لبضنا نقول دارو أولا أتكايا أبهانا هو كسي هرتينا دونيا إن أمدا دوم الكريان قال كمان نقولين ونقول كنا من يلدون إن شاء الله وحان إلي رجينا يا خير يا سيد ديمقراطية أنا سروينا أبي أنا قرب تاجنا يعني قرب تاجنا وأنا هنيجي بنا أركب وعاوية الله وحنكسر دوارنا أدوك السينما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Sheikh Kamal, Nur Kufa Achod of Bobitila, stage Ranuka. I just wanted to say, please leave the stage a little bit. Then we're going to have the community leaders from Gambella, Afar, Oromo, Somali to speak. But we're going to finish off with the religious leaders. Sheikh Kamal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في كباب النفس يسوع بتميه وعلى مواسد الجاد وبنت وربادا. سببا أتي كرتني ولدي مكابي. حتى تدراتي. قدّا وبليان كينا. bulchaa naannoo Amaaraa akkasuma gartanii jeneraaltota gartanii karaa maleedhaan ajjeefaman balaaleffachuu waan saniitii bootaa kanatti argamaa jira. Karaa maleedhaan yeroo malee wagguu dimokiraasiin biyya keenya keessa seenee rakkoon akka kanaa biyya keenya keessatti argame karaa malee ta'uu ummanni hawaasni Minisootaa keessa jiru hundinuu balaaleffachuudhaan bootaa kanatti argama. Kallamata dimokiraasiin biyya keenya keessatti ijaarame dimokiraasii gartanii biyya Awurooppaa yookaan biyya Ameerikaa keessatti hin jirre jaalle jeneraal Dr. Abiy Ahmed biyya keenya keessatti nuuf fide. Qabsoo inni fide dimokiraasii inni fide harka mirgaatiin harka bitaatiin jiraan keenyaa fi du'aan keenyallee isaa wajjin dhaabbachuu هذا يروح تقدرني مدينونا بكرة في عالم. سبب من هون بكرة كانت أرجعوا ورنو كان ديمقراطية تقاتل كمانو. إذا سبورت في فرودا بكرة كانت عالم. سبورت في كل شيء أبي دوبي كي كبابا كتني أگر متين كابا نجيني ربي نوندا باتاو ملكي كتير ربي نوامي. Allah dah. Presidennya from Afar. Ini
Bogoneeti achi booda hogganoonni sabaasalamni hundinuu booda haasoo isaanii amma abisaaf daqiiquma takka 1 minute for the blessing. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نقرا الحين فرما منو عفر سنم بارك الله يتاكدنو وسن الله نحكيلو منو كل وعد ديمقراطي برمراي ديمقراطي الرحل مرهن لوي او يا صاحبتي اوروموي اماراي Somali أكل الكتاب بالله إن قال لهم هي تلقان بيتبي إن كثيرو إثيوبيا إن كثيرو تابلم سبتاي أنو ديمقراطي نبرة سبتاي نتيك تامكيه أمري نجاري ندعو كحد دينا أنو إنكين كمرا إنكين من نامله ديمقراطي نامله مسبتا تويني بارو تكم معهم هاي تويني مرة الربان معهم هاي نقدر رباه ولي رباه دولار ربطاه عدو باطلي لكن أبي أحمد توي أقول لها مكينكيه تونه يجرينا ننوي ننتقل كان كتمي كان يدعو تمي كل وعد أنا يتوقع صدق مننا لأنه يتوقع هذا يقولون يتوقع هن كتير دحرسنا يتوقع هم تكلينه هو سراي بحاي يقطع. Thank you very much from upper community we're going to conclude our blessing. Because Dad's supposed to be here from Wake Panda. He's going to make it really short and then baga nagara walitti dhufne akkuma warra kaan jiran ani dheeressu waan namaa karana dhufne jechuudha. Tokko ajjeechaa biyya keessa seeraa ala taasifamaa jiru balaaleffachuu fi lammaffaa immoo jijjiirama jiru kana deeggaruuti jechuudha. Kanaaf ayyee waaqa uumamaa waaqa 90 garbaa waaqa 9 booranaa waaqa 7 baareessumaa kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchu kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchu amma ammaa isaan duraa qabu yaa waaqee keenya keessa olii gad deemee anata abbaadha jedhu kana waaqayyo ati hunda keeti nurraa qabu irree qeerroo keenya nuu jabeessi yaa waaqa odaa nabee ati nuu dhaga'i yaa waaqa odaa rooba ati nuu dhaga'i yaa waaqa odaa bisil ati nuu dhaga'i yaa waaqa odaa makoodii ati nuu dhaga'i yaa waaqa odaa bultuum ati nuu dhaga'i yaa waaqa lafa sanarratti lafaa fi samii uumtee sanarratti Oromoo uumte uumaa keenya tolchi yaa waaqni saboota kaawwanii waldhabbii qabnu lola qabnu jaalala qabna hammannee jiraachisaa turre lafuma sanarratti jibbamuu kan hin qabne nu jibbaa jiru yaa waaqati humna keetiin waan isaan dura taasisaa jiran kanaati hirree keetiin nurraa kaasu yaa waaqi Oromoo achi seene kanallee humna kenniif akka of dhaga'u nuu godhu yaa waaqi kuni dhimma Oromooti Oromoo irratti hangaammate akka dhaabattu ija keessa wal ilaallu miti yaa Oromoo ati tokko ta'iito hirree argatte kana mirga argatte kana dhuunfachuudhaaf tattaafadhu yaa waaqni ala jiru kunillee humna tokkoon hirree tokkoon tokkummaa isaa jabeessee isa fuula biyya keessa jiru kana haala jabeessuu danda'u irratti akka hojjetu haamlee fi humna kenniif ulfaataa gadaan qofaa gabbinaa gabbi shaara. Fayyee fayyaada nama ammaan kana as geessin kun itti gaafatamtu hawaasa Gaambeellaati. Afaan Oromoon irra beektan maqaan isii Gidimoo jaamti. በጣም የምናምር ሰውት ነን። ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በብሔር ብሔረሰቦች የተከበበች ኢትዮጵያ በጣም እንወዳታለን። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። ዶክተር አብይ እግዚአብሔር ይባርካው። ዶክተር አብይ የኛ መሪ ነው። እንግዲህ እዚህ የመጣሁት በጋምቤላ ኮሚኒቲ ስም ነው። ለዛሬ ለጥሩ መንፈስ ያደረሰን እግዚአብሔር ይባርክ። የዛሬ ቀን በጣም የተባረከ ቀን ነው።
this is a history for all Ethiopians to have a rally, to stand up together. በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ጥቃቅን የሆኑ ህዝቦች የዶክተር አብይን ዓላማ የሚያዳክሙ ከዶክተር አብይ ጀምሮ እስከ ክልል ያሉ መሪዎች በሙሉ የሱን ዓላማ የሚያዳክሙ ህዝቦች በሙሉ እንቃወማለን። ከዶክተር አብይ ጋር እንቆማለን። የዶክተር አብይ ዓላማን እንደግፋለን። ያሉ በሙሉ በፌስቡክ በምናምን የምትጠቀሙ እኛ ሁላችን ዶክተር አብይን እንደግፋለን። እዚህ በመሆኔ ራሴ በጣም ደስ አለኝ። ሴቶች we support Dr. Abiy. All the women need to support Dr. Abiy. Dr. Abiy ለሴቶች ያደረገው ሂስቶሪ ዶክተር አብይ ብቻ ነው የሰራው። በዚህ ካቢኔ ውስጥ ብዙ ሴቶች እንግዲህ ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ ከዶክተር አብይ ጋር ይሁን። እንግዲህ let's make Ethiopia better. Fayyade adedimoo afaan oromootiin yoo fuulduratti qophootee dhufti nutilleen afaan gaambeellaa ni baranna maali hawaasni oromoo karaa wallaggaa jiruuf isaawwan walitti dhiyaatanii afaan keenya jarri kun hedduu beekanii afaan keenya afaan federaalaa akkatti ta'u akkamiin mootummaa hundaa walitti cimsineedhaan kanaafuu Fayyadaadha I need to have you guys to move down. In the meantime, I want to have the Afar community leader to come behind me. Ethiopian Reconciliation and Democracy Forum representative behind me. Our Ogaden Somali community speaker, Mr. Farhan, will be next. Then Oromo community at the Najat Chihoda Dubbatti. Mega. Iddoo sana yoo xiqqishoon banta malee wal dhaga'uu hin dandeenyu asi gabbuun argaamiti. Can you help us? Abdulrazak. Galatama. Kairo. Oromo. Hammadada. Oromo. Hammadada. Oromo. Hammadada. Oromo. Seerabula. Oromo. Hammadada. Oromo. Sabafuna mata. Hundada mata. Oromo. Okay. Oromo. Namabalfu. Oromo. Amanti Namabalfu. Aye, Amantara, I want to turn the mic over to Mr. Ali. He was a former candidate for the Senate from the state of Minnesota. He's also the ambassador of Afar in North America. I'm going to give the mic to him. He's going to say a few words on behalf of the Afar community. And 2-minute speech. Hello, good afternoon, my brothers and sisters. Before I start, let's observe a moment of silence. Hello. Today, I am in front of you as a U.S. politician, rather than Afar ambassador in the United States. Before I go further, let me be clear. I want to thank and recognize the sacrifice of Oromo heroes who literally saved Afar people from extinction.
TPLF and Djibouti First Government have a plan to wipe out Afar people from Horn of Africa. For that, thank you so much, Oromo. I want to see, when it comes to Abiy Ahmed leadership, Afar people don't like Abiy Ahmed, they love him. They love him why? He's saving Ethiopia from collapsing. Afar diaspora and Afar in Horn of Africa are fully behind Abiy Ahmed's policy and ongoing democratic changes. But at the meantime, we have to disagree with him when we come to Afar. For the last 9 months, Afar people are killed daily basis. Terrorist activity from a foreign government, support and financed by Djibouti's government, and even Somali region. Mustafa Akhtar officially declared war in Afar region. And Afar people is still dying. And Abiy administration miserably failed to protect Afar against foreign tourists. At the meantime, if the Ethiopian government are not able to break Afar people, we must go to the United Nations and ask for the intervention of the UN. When we come to Afar war in Ethiopia, we must not forget the sacrifice made by Afar men and women. If Ethiopia called themselves, they never be colonized. It's not because of Amara, Oromo, and Tigray, and more. There was the sacrifice of Afar men and women who pushed for them, baby. Afar occupied one of the most strategic pieces of land in the Horn of Africa. We believe in Ethiopian unity. We believe in democracy. More importantly, I'm a part of ESME, Solidarity Movement of Ethiopia. We can come together and overcome those challenges and build a bridge between communities and build a better future for our children. Let's come together as one nation, under one flag. Let's reject any bigotry and killing. Let's focus on democracy, love, respect, forgiveness. Afar people always believe not in unity, but unity on Horn of Africa. Let's build a better nation. Let's build a better future. Let's improve education, right of women, right to vote, protect our air and water. Afar people believe in all those things. But more importantly, I want to know, Ethiopian people, Ethiopian media failed miserably Afar people. Let's come together and reject any terrorist activity anywhere in Ethiopia. God bless Ethiopia. God bless Ethiopian leaders. Thank you so much. Thank you. Lala, Democratic Democratic one abbicha dagan wali dhageeffachuu haga namni sun wannan ta'e ameen dabarsaa obbo Faraan Ahmed intanaatti bismillah Somali community nama kan yeroo walgahidha yeroo TPL hoggaa diidamii Oromoo irratti warra Somaalii bobba'aa ture warri wajjin dhaabbachaa turre amma obboleessa keenyatti kannina Afar obbo Ahmed welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز هو الرئيس مقعي وفرحان أحمد أنا أوقفها لأيام الصوماليات مقع ولد الصوماليات وحان سلام يا ضمان تدخل نوضة الشعر كسر قلقلي مظاهرات كمانها عينها تبوشون والسلامة دمانتي سلام كتب وحيكهل كمان تبوشونا تايرنا عينين وشيلوا دولة وجامعنا دكتور أبي أحمد